Ashamaa akkam jirtu daawwattoota chaanala YouTube Abduu Oroo jala jirtan hundi keessan bakka jirtanutti nageenyi isiniif haa baay'atu isin jecha. Egaa footoo bilbila irraa qabdanuu fi akkasuma viidiyoo bilbila irraa qabdan gaa appii tokko osoo hin fayyadamne haala isin ashaaraa qubaa yookaan paatarnii qollofu dandeessan footoo bilbila irraa qabdan jechuudha. Footoodhaa fi viidiyoo bilbila keessa irra jiru akka nam takka hin agarre isin malee haala isin appii takka osoo hin fayyadamne paatarnii fayyadamuudha yookaan immoo ashaaraa qubaatti itti qollofu dandeessan. Footoo kana gaa bilbila wajjin yoo dhiqqata isin jalaa badee footoon kun bilbila keessa fudhatee yoo bade namoonni biraa footoo keessan kana akka jarri arguu hin dandeenye isin malee jechuudha. Kanaafuu appii kana irraa barnoota haalaan barbaachisaadha. Appii kana fayyadamuudhaan jechuudha yookaan immoo appilikeeshinii takka fayyadamu haala isin qollofuu dandeessan footoo keessan gaalaarii keessa kan jiru gaalaarii keessaa qabdan footoo kana haala isin itti qollofuu dandeessan akka nam takka hin agarre footoodhaa fi viidiyoo bilbila irraa qabdanuu qollofuu dandeessu jechuudha. Ashaaraa qubaa yookaan paatarnii fayyadamuudhaan footoo bilbila irraa qabdanuu haala itti qollofuu dandeessan isin agarsiisu. Akkasuma gara barnootaa deemuun duratti gaa warri haaraa taatan chaanaalii kan koo argachuudhaaf gaa YouTube chaanaala gubbaa yeroo seentan chaanaalii kan koo argachuudhaaf warri na hin beekne jechuudha. Chaanaalii YouTube gubbaara seenu hanga Abduu Oroo jechuudhaan eega barreeffattanii chaanaala kan koo ni argattu. Abduu Oroo jechuudhaan search eega gootanii chaanaalii kan koo ni argattu jechuudha. Chaanaalii kana gaa irra tuquudhaan gaa warri maatii taatanii hin jirtan taate yookaan immoo warri addisii taatan chaanaalii kana yeroo seentan subscribe gochuu hin dagatinaa isinin jedha. Warri maatii taatanii jirtan immoo galatooma isinin jecha viidiyoo yeroo dhaggeeffattan laayikii tuqaa isinin jedha. Egaa footoo gaalaarii keessaa qabdan gaa viidiyoo gaalaarii keessaa qabdan jechuudha. Gaalaarii keessan keessaa footoodhaa fi viidiyoo as keessaa qabdanuu haala isin ashaaraa qubaa fayyadamuudha yookaan immoo paatarnii bilbilaa keessanii ittiin qollofuu dandeessan akka nam takka hin agarre jechuudha. Kana gochuudhaaf gaa bilbila keessan irraa gaa Google footoo haala kamiin akka appii Google footoo bilbila irraa badee haala itti deeffatan kanaan dura isin agarsiiseen ture. Warri hin argatin viidiyoo isaa ammallee chaanala YouTube kootii jala seenu argachuu dandeessu akkaataa footoo bilbila irraa bade kan jedhu kana kaawwalarra jiru kana footoodhaa fi viidiyoo bade itti deeffatan kan jedhu agarsiiseen ture. Warri hin argatin irra seenaa irraa baradhaa isin jedha. Kana gochuudhaaf gaa footoo yookaan immoo Google footoo qabaachuu qabdu bilbila keessan irraa jechuudha. Google footoo jechuun isa kana appii kana gaa qabaachuu qabdu hundi keessanuu bilbila keessan irraa. Appilikeeshinii kana yoo hin qabaanne bilbila irratti gabbufachuudhaan bilbila keessa irratti daawunloodii godhachuudhaan itti fayyadamtu jechuudha. Appii kana gaa daawunloodii eega gootanii footoo bilbila irraa qabdan gaa yookaan footoo bilbila irraa qabdan as keessatti isinii baasa. Akkasuma footoo bade illee ganjallaa kana dhufuudhaan gaa bakka sarchiitiin footoo bade argachuu dandeessu. Akkasuma laabraarii fi akkasuma miimoorii app footoo jira waa hedduu jira. Footoo kan jedhu kun footoo isin gaalaarii keessaa qabdanuu asirratti illee bakka sarchii kaatuquudhaan footoo isin jalaa badee jiru as keessatti barreessuudhaan sarchi gochuudhaan daawunloodii godhachuu dandeessu footoo duraan isin jalaa badee jiru jechuudha. Hamma keessin agarsiisu gaa footoo bilbila irraa bade yookaan footoo bilbila irraa qabdan kana haala kamiin akka qollofuu dandeessan. Fakkeenyaaf ganjallaa kana gaa bilbila keessan jala akkasuma ganjallaa kana maaltu jira ganjallaa kana laabraarii kan jedhu ni jira bilbila keessan yookaan immoo bakka appilikeeshinaa kana arfeen keessaa laabraarii kan jedhu kaawwachuudhaan ganjallaa kana laabraarii eega kaawwattanii kaatanii gubbaa kanarra gaa untitled bakka jettu ni jirti. Untitled bakka jette kana ni tuqxu jechuudha. Laabraarii eega kaawwattanii untitled kana eega tuqxanii gaa gara keessaa isin galcha kan qollofadhe isin agarsiisa dura. Untitled eegaltanii macarashaa kana gaa look down folder bakka jedha yeroo tuqxan paatarnii bilbila keessanii isin gaafata. Bakka gurraacha kanatti waan paatarnii waan qollofee jiru fi yookaan immoo paatarnii na gaafatee jira. Kanaafuu iskiriinii gurraacha gara fuulduraa isinitti hin mul'anne waan footoo dhoskee jiru kana isin agarsiisu isin dhowwaa jiruu fi kanaaf isinitti hin mul'anne waa biraa isin isin jira. Iskiriinii gurraacha yeroo isinitti dhufe footoon dhoskee jiru keessa isin jira. Anatti garuu hin mul'ata. Abbaa bilbilaatti hin mul'ata. Kana gaa ni tuqxu yeroo takkaaf achi tuquudhaan gaa footoo isin gaalaarii keessa dhoksuu barbaaddan sana irra gad tuqxu jechuudha. Fakkeenyaaf footoo kan dhoksuu barbaada yoo ta'e footoo kaar tuquudhaan ammallee footoo kan biraa dhoksuu barbaada yoo ta'e irra tuquudhaan gaa irra tuqxanii kaatanii gaa gubbaa kanarra moovii kan jedhani jira. Footoo filattanii eega kaatanii mallattoo moovii kana ni tuqxu jechuudha. Footoo eega filattanii kaatanii moovii kan jette kaa tuquudhaan kontinuu kan jedhe kana manaaj baakaappii kana filefiitii kontinuu kan jedhe kana yookaan immoo manaaj baakaappii godhu yookaan immoo achi kaawwadhu kan jedhu kana irra kaawwattu jechuudha. Fooldarii isaa kana yookaan immoo mallattoo kaa tuquudhaan footoo gaalaarii keessaa qabdan fiddinee as keessa galchitu jechuudha. Qollofattan ammallee qolloftanii fiddinee as keessa ni galcha. Kun haala kanaan kan qollofee jiru kana keessaa baasuu barbaaddan yoo barbaaddan haala kanaan dileetii as keessaa gootu dileetii haala kana keessaa qoondeessu jechuudha. Kanaafuu ammallee dudduubatti deebi'uudhaan gaa appii kana dudduubatti eega deebitanii footoo qollofuu barbaaddan gaalaarii keessan keessaa jechuudha. Google footoo gaa keessa seenuudhaan gaa laabraarii kan jedhu irra kaawwachuudhaan laabraarii eega kaawwattanii gaa bilbila keessan irraa jechuudha. Bakka laabraarii jedhu kaawwachuudhaan gaa untitled bakka itti gubbaa irra tuquudhaan ol xaa'uudhaan ammallee look down folder bakka jedhe macarashaa irraa tuquudhaan gaa
bilbila keessan irratti macarashaadhaa eega tuqxanii paatanni bilbilaatti naquudhaan gara keessaa eega seentanii footoo barbaadan takka ni qolloftu. Ammallee ganjallaa kanatti ammallee mallattoo footoo mul'attee kun asirratti harka mirgaa irratti mallattoo footoo kaatuquudhaan gaa eega keessa seentanii footoo takka qollofuu eega barbaadanii footoo qollofuu barbaadan kana isin akka namni takka hin agarreessin malee jechuudha. Footoo sanarra tuquudhaan footoo sana qollofuu barbaaddoo ta'e footoo sanarra eega tuqxanii yookaan footoo dhoksuu barbaadde akka namni takka hin agarreessin malee jechuudha. Footoo ni filattu bilbila keessa irraa footoo barbaadan filachuudhaan gaa mooviin ka jettu gubbaa kaarra jirte ammallee mooviin ka jettu kana ni tuqxu jechuudha. Gubbaa irraa moovii ka jettu kana tuquudhaan gara keessaa seentu. Yeroo isin mooviin ka jettu kaa tuqxan gara keessaa isin galcha akka isin qolloftee jirtan moovii ammallee ka jiru kana harka mirgaatti jiru kaa tuquudhaan seef gootu yookaan immoo mooviin gituu lookdaawun foolder ka jedha kana kontinuu gootu jechuudha. Gara keessaa galchitu footoo addisii jechuudha. Haala kanaan fiddanii amma kaalammanii fidee ka'ee awwala immoo kun asirratti gara xoftanii ergattu awwala kanaan galchee ka'e jechuudha. Kanaafuu footoo barbaadan awwala bakka isaanii seentu yoo footoo hin qabdan ta'e duwwaata isinii baha kontinuu gochuudhaan footoo barbaadan achi keessa galchitu jechuudha. Fakkeenyaaf namni biraa yoo dhiqata arguu footoo kan keessa ilaaluu barbaade jechuudha. Footoo barbaadan achi keessa galchitanii asirraa yoo haqxan achi keessaa illee hin haqamu jechuudha. Kanaafuu asirraa yoo haqxan achi keessaa hin haqamu. Haala kanaan gaa footoo asirraa yoo haqxan hin haqamu. Ammallee footoo sana gaa ammallee asirratti tan ka jettu kun mallattoon dileetiin kun gaa footoo qolloftan kana haquu barbaadan ammallee asirra yoo tuqxan gara keessaa isin galchan ammallee haqamee hin jiru. Bakka sanaa yoo balleessan yookaan immoo footoo of keessaa balleessan asirratti argachuu dandeessu. Akkaataa footoo badee itti deeffatan gaa viidiyoo isaa agarsiisan ture footoo bilbila irraa qabdan takka Google akkaawuntii fayyadamuudhaan deeffachuu dandeessu. Footoo isin jalaa badee jiru jechuudha. Akka yeroo bilbila bitattan hundi keessanii kan itti fayyadamuu qabdan Google footoo kana gubbaa Gmail takka akka profaayilii qabu gubbaa isaarra kaawwachuu qabdu jechuudha. Gmail keessan gaa profaayilii ka qabu eegara kaawwattanii baakaap gootu footoo bilbila irraa qabdan baakaap gochuudhaan gaa ammallee baakaap eega gootanii footoo keessan ka duraan badee jiru isinii deebisaa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan footoo qollofuu barbaadan irra deddeebitanii laabraarii keessa seenuudhaan mallattoo eega laabraarii tuqxanii gubbaa kana irraa mallattoo kana antaayitis bakka itti tuquudhaan achii tuquudhaan gaa ganjallaa kaadhufuudhaan bilbila keessanitti paatanni isin gaafata paatanni naquudhaan ni seentu eega seentanii footoo keessaa qabdan kana isin mee namni takka arguu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu haala kanaas keessa seenuudhaan ammallee yoo qollofuu barbaadan ganjallaa kana mallattoo gaalaarii yookaan mallattoo footoo jirti mallattoo footoo kana seenuudhaan gaa footoo qollofuu barbaadan sana filachuudhaan moovii kan jettu tuquudhaan kontinuu moovii yookaan immoo moovii kan jettu tuquudhaan gara fuula duraa deemtu. Haala kanaan footoo bilbila irraa qabdan takka qollofuu dandeessu. Yoo bilbilli keessan dhiqata badee footoo bilbila irraa qabdan kana isin malee namni takka arguu hin danda'u jechuudha. Paatanni bilbila keessanii isin waan beektanuu fi namni biraa dudduuba keessan ilaaluu hin danda'u arguu hin danda'u isin jedha. Footoo gaalaarii keessaa qabdan kana haala kanaan qollofuu dandeessu isin jedha. Footoo gaalaarii keessaa qabdanu akka namni takka hin agarre jechuudha. Footoo as keessaa qabdan kana akka namni takka hin agarre haala kanaan qollofuu dandeessu isin jecha. Haala kanaan itti fayyadamaa barnoota haalaan barbaachisaadha hundi keessaniyyuu. As keessa seenuu hanga footoo keessan kan duraanii bilbila irraa qabdanu akka namni takka hin agarre qollofuu dandeessu. Yeroo qolloftan namni takka footoo indaallee isaa yoo qolloftan yeroo isin achirra seentan gaa footoo fi lafiitii kana haqxan achi keessaa haqamuu hin danda'u isin jedha. Haala kanaan itti fayyadamaa isin jedha. Barnoota kana hundi keessanuu itti fayyadamaa isin jedha. Chaanaala kan kun warri hin beekne immoo Abduu Oroo jechuudha. Subscribe godhaati. Subscribe gochuu hin dagatinaa isin jedha. Viidiyoo kana hanga dhumaa dhaggeeffadhaa. Kana malee barnootaan koo keessaa waan isin eegaluu jiraatu komantii na barreessaa. Barnoonni irraa sitti dhaabata. Hanga walitti dhumti nagaan tura.